dhalli namaa jaalalaa fi jibbansa isaa gammachuu fi gadda isaa haalan jiruu fi jireenya guyyaa keessatti isa mudatanii fi miira keessa isaa gosoota artii adda addaatiin ibsata. Artiin aadarraa dhalata, aadaanis artiidhaan guddata. Lameenuu gargar bahanii jiraachuu hin danda'an. Aadaa fi artiin muuxannoo jiruu dabalatee shaakala deddeebii bilchina sammuu beekumsa waliigalaatii fi qaroomina fooyyee ummanni tokko bu'aa bahii bara adda addaa keessatti gabbifataa turerraa kan maddani. Qabeenya hambaalee mallattoo eenyummaa ummata tokkoo calaqqisiisan keessaayis aadaa fi artiin hangafa. Uummanni Oromoo aadaa fi artii kuufamaan akkaan guddaa ta'e qaba. Aadaa fi artiin mallattoo eenyummaa uummata Oromoo calaqqisiisan kunneen Oromoon dur iyyaafatan tahuu bira dabranii seenarraa waraabanii afoolaan mijjeessanii dhalootarraa dhalootatti afaaniin dabraa turan. Ilmaan Oromoo bareentumaatii fi Booranaa kanneen kutaalee garagaraa keessatti qoqqoodamanii jiraatan seenaa, afaan, aadaa fi duudhaalee hundee Oromummaa tokkorraa maddan kan qaban akkuma tahanitti haala teessuma lafaa itti jiraataniin aadaa fi artii garaagaraa gabbifachuu danda'aniiti jiran. Ragadaa fi dhiichisa, tirrii fi iyyaasee, shaggooyyee fi heellee, geerarsaa fi mirriisaa fi kan kana fakkaatan aadaa fi artii uummanni Oromoo qabu keessaa muraasa. Ayyaana sirna gadaa odaa bultumii irrattis artiin afoolli Oromoo adda addaa gahee guddaadha qaba. Keessattuu mirriisi sirna gadaa odaa bultumii irratti akkuma manni nama malee namni uffata malee hin tolletti sirni gadaa odaa bultumis mirrigaan malee waa hin tolu. Afoola Harargee keessaa mirriisi tokko. Mirriisi gosa afoolaa yeroo dhaddacha ta'an yeroo waaree mana heeraa dubbatan yookaan mari'atan kan ergaa garagaraa ittiin dabarsan. Kana malees olaantummaa seeraatii fi heeraa kan ittiin faarsanii fi ittiin ibsan. Mirriisi afoola bifa walalootiin dhalaa'u keessaa tokko hoggaa ta'u kan mirriifamu dhiiraan. Faayidaan isaatis ittiin wal garsuu, hamturraa wal deebisuuf, gaarii fi hamtuu addaan baasanii ittiin wal barsiisuuf, dogoggora jiru wal agarsiisuuf, kallattii sirrii ta'e irratti wal akeekuuf, nama gaarii dalage ittiin faarsanii hamilee isaa ittiin cimsuuf, kan hamtuu dalagee fi dadhabina qabu ammoo ittiin arrabsanii daandii qajeelaa sirriirratti ittiin deebisuuf kan ittiin faarsanii fi ittiin ibsan.
Kana jechuun goota ittiin faarsuu fi luuyna ittiin arrabsanii onnachiisuuf, arjaa ittiin faarsanii gurra itti godhuuf, dooyna ittiin arrabsanii onnachiisuun akka arjaa ta'u godhuuf, hayyuu ittiin faarsanii gurra itti godhuu fi gowwaa ittiin arrabsanii badirraa deebisuuf, haamaya ittiin faarsuuf, boosattii ittiin hoomachuuf, heera ittiin wal barsiisuu fi eebba ittiin wal eebbisuufaadhaaf. Mirriisi kan mirriifamu namoota subboo tahaniin hoggaa ta'u, nama mirriisa itti baasuu fi namoota taa'anii jalaa qaban qaba. Namoonni taa'anii hoggaanii fi mirriisi mirriifamu jalaa qaban hayyee hayyee jechuudhaan kan jalaa qaban yeroo ta'u, mirriisaan ammoo ol ka'ee halangee qabatee bitaa fi mirgatti dhangalaasaa namoota san keessa deddeemuudhaan itti baasaaf. Mirriisi kaayyoo fi ergaa mirriifamurraa damee gurguddaa 4 of keessaa qaba. Manneen kun 4 kan of danda'anii mirriisa mataa isaanii hedduu of jalaa qaban. Durarratti mirriisa mana heeraa, mirriisa mana eebbaa, mirriisa mana faaruu, mirriisa mana gorsaati. Sirna gadaa odaa bultum kanarratti mirriisi mana heeraa maal fakkaata? Mirriisi mana heeraa mirriisa heera Oromoo ittiin wal barsiisan, kan heera dabee ittiin sirreessan, kan heera tumamanii jiran ittiin waliif ibsan. Mirriisa mana heeraa kana beekumsa heeraa gadi fageenyaan nama qabuutu mirriisa. Heera jechuun qajeelfama jiruu fi jireenyaa kan haalaa fi amala hawaasaa gaadii naamusaatiin to'atee badiif jallinarraa ittisu. Waan godhamuu qabuu fi godhamuu hin qabnes kan agarsiisu. Heerri sirna waliigaltee ittiin bulan yookaan man bultii jireenyaati. Mirriisi seenaa dabarte hayyuu ni yaadachiisa. Kan hin beekne ammoo keessa ibsa. Kan sirritti gadi fageenyaan hubateef hegaree damboobee mil'achiisa. Ayyaana sirna gadaa odaa bultum kan baranaa kanarratti namoonni hirmaatan tokko tokko gadi fageenyaan heeraa fi seera ittiin bulmaata sirna gadaa odaa bultum beekuu dhabuudhaan maaliif gojjoo 8 irratti maqaan gosoota ituu barreeffama, kun shanyiidhaan yookaan gosaan uummata Oromoo addaan qoqqooduu hin ta'u jee warri quurramaa fi qabus ni komata. Gariin ammoo akkuma gadaan Oromoo Tuulamaa gadaa Tuulamaa jedhamutti, kan Gumii Gaayoo gadaa Booranaa jedhamutti, sirni gadaa odaa bultumis gadaa odaa bultum jechuurra gadaa ituuti jedhamuu qabaa warri je'us ni jiran. Sirni gadaa odaa bultum gadaa ituu tahuu ragaan afoola himimsa afaanii mirriisa. Mee waa hundumaafuu mirriisa mana heeraa kan sirna gadaa odaa bultumitti mirriifamurraa haa laallu. Heeraa fi seera ittiin bulmaata sirna gadaa odaa bultum manguddoon ituu qoftiin hoggaa mirriisaan dhiyeessan ayyaanichirratti garre. Kunis dhugaadha wanni nama jechisiisu walaloon mirriisa sirna gadaa odaa bultumirratti keessattuu walaloo mirriisa mana heeraa dhiheessan xinxaluun akka ragatti dhiyeessuun ni danda'amti. Afuriin odaa bulee shaniin darrabbaa bulee gaafattii halkan heeraa gaariin maal hasaasaa bulee okolee 8 heeree okkotee 8 heere horma 8 heeree khilla 8 heere ciicoo 8 heeree haqaaraa 8 heere siinqee 8 heeree dhibaayyuu 8 heere
eela 8 heeree gojjoo 8 heere daadhii nadhii naqegaa deema wal keessa tufee areera lammiitiyya siitu garaana dhufee odaa jala koottumee siin argaan natti dhufee. Yadaloo mirriisa sirna gadaa odaa bultuun yaa'ini isii akka aannanii mi'aa ergaa isii dhaggeeffatanii hin quufanii. Mirriisa mana heeraatiin afuriin odaa bulee shaniin darrabbaa bulee jechuun adeemsa heeraa fi seera sirna gadaa odaa bultuun akkamitti akka tumamu agarsiisa. Keessattuu ilmaan ituu bakka lamatti hirmaachuudhaan heeraa fi seera sirna gadaa isaanii tumatan. Ilmaan ituu afran odaa bulan afran mana baabboo jedhamuudhaan beekaman. Isaanis baabboo, elelle, algaa fi gaadulla. Afran mana baabboo wanni jedhamaniif baabboo hangafa ituu tahuu isaatiin. Ilmaan ituu shanan darrabbaa bulan shanan mana ituu jedhamuudhaan beekaman. Isaanis Addaayyoo, Waayyee, Gaamo, Arroojii fi Baa'e. Waa hundaafuu sirna gadaa odaa bultumitti ituun heeraa fi seera
garbii darrabbaatii fi odaa bultum jalatti tumatanii ittiin wal bulchaa turuudha waloloon mirriisa mana heeraa tanaan nu hubachiifti. Ilmaan ituu keessaa qaalluun akka abbaa nama hundatti waan laalamuuf seera tumamu keessatti hirmaannaa hin qabu. Aangoon isaa eebbisee muuduu akkasumas homiin yoo jiraatte dhaggeeffatee falaa fi furmaata itti kennuufadha. Sirna gadaa odaa bultumirratti mirriisi mana faaruutis gahee mataa isaatii qaba. Ilmaan Oromoo kan kallattii hundaa ilmaan bareentumaa iturraa eegalanii hamma ilmaan Booranaa tokko tokkotti maqaadhaanii faarsaa wal barsiisaa
tokkummaa cimsaa sirna gadaa odaa bultumirratti mirriisa mana faaruutiin yeroo dhiyeessan. Muy Victor Pagaberre y Bisadeti. Kuma vidi kaba, kuma vidi kaba ka marchuma meta kaba. Alalelu moru waga jar saragati kaba. Saragati kaba ka billa meta kaba. Wajubin ayega bure keranda kaba. Keranda kaba ka haranga meta kaba. Haranga meta kaba ka arjuma vida kaba. Alumere ida buga kumbi nyarati kaba. Nyarati kaba ka jakalla kaba. Jakalla kaba ka murrajo kaba. Murrajo kaba ka araba bible kaba. Lolle lamme diyaga kalu anje malib daba. وقالم مصري بشي وقوالوبين أيقالم مصري أياقي قالوا مريحنا بقالم مصري يوداريمو قلوا الليلم مصري يقاكنا مرمى قولي قولي قامي قدنا مينكي أفريتم منكي يقابايك مغيقنا قلي Arfana gasaro ka balde bu ma karju gaya horre garu ra bu gororo are ramana wa o mi ka abrane tumman ki yaga wai lammi sibade sagar yaga dullaga gamage karagale Mercadura garu arangedura arangedura gauru hormaga barza hormaga barza gasila jarso madara adiya ya wai lammi sibade padura ga bito jiro hullo sondo marboye boraga hotte danna bagala hormaga bagada chaga bona ganna Adiyaro reisaga wai lammi sibade ejeji mayuba boga mayuba bodullacha Urarja tu tavo angoda tu ta babito tu taga berro tarumma Sumanil manja wiga wai lammi sibade Ejeji mayuba boga mayuba bodullacha Yusiba orga jedana ma kodelle Rogormato baga kodelle tabuguza Adiyaro tijaga batte jedallamuma Ali kirega wai lammi sibade Allah jechuga manni dubatti nafne Abu yaro jiga gamage garagale
no bosu manda karre daga banda ga bono ma wajare gucci janjam abura roji ya chuga manne duwatina abur ya waje kamane kagale lolle bila mutaga waje no kagaya bonisa lo da kuvinu toga waju meru dullacha to il mambare toga abunu da yuburayu lammi ullo kari daga ya don tu mana dalila waje je tuga manni duwatina ne sadena da yoga gaba gale angabni kange ga hoga manni jidu buludo tuwa muti jaga uti sute dunyama agotarren sadeti ga bunyama darren torba duwaisa jabbi korba galam mi korre gari mi korre gari la tantu man dalila yo se chuga manne duwatina buriya elelle gamal garagale lo chabba tutaga abbanyi kusuma tuta rawarana mutaga mera kagoda tuta abur elle chuga manne duwatina yadulla marabbak baboga baja sani jana watalega watalena marabbi watalena marabbi ga bedana magona watalena marabbi ga mesta martuma meta galiban korma doba abur garan jechu manni dubatina sadai algaga bagai garagale lolle meti da argaro le godelle ila yaro tiyaga jille yogi guza to abamu tiyaga momo jineri warre sadai algaga manni dubatina Yaga manni duba dinafle
dargaggeessi ayyaana sirna gadaa odaa bultum kan baran irratti hirmaate tokko walaloo fi yedaloon mirriisa mana faaruu odaa bultum irratti dhiyaate sammuu qirqixxee waa itti kaafte mee akka galaana dhufee wahiittu garaana dhufe jechuudhaan butamee lafaa ka'ee qabeenya lammii guddaadha mirriisaan maqaadhe.
Oromiyaa mana qabna manatti qabne qabna. Kandi qabne kana qabna. Wababuuti yaadu nara mooruga. Wababuuti yaadu nara mooruga. Sabadara beekonya galana jira. Sabadara beekonya galana jira. Sumni biya jira ta'u bana. Sumni biya jira ta'u bana. Wababuuti yaadu nara mooruga. Niboona naannaya waga walla naannaya. Ya burbae male marega. Nibultumin naannaya bultum guta naannaya. Oromo daro tagiya male marega. Wababuuti yaadu nara mooruga. Wababuuti yaadu nara mooruga. Esa kuno sarkiya daya male marega. Wanu nara daula walla naannaya. Burwaye male marega. Burwaye rabani nubayim ta marega. Wanardim da dardim gudana naya. Rojira lodagiya male marega. Nana ninna ballana naya. Gama male marega. Gama dabani nubayim ta marega. Angare da gure ballana naya. way seenaa fi sheenaa gaafa lola calanqoo gaafa lola aanolee gaafa lola carcarxirroo dhiigaa yaa'ee lolaa citteen natti hafte mee akka garaa beelaa ani eeysattiin galaa mee eeysattiin bulaa hangam bilisoomsuu oromiyaa maraa walaloo fi yedaloon mirriisaa hadhaa roorroo gabrummaattis namatti tuttuuxee madaa nama ni yaadachiifti. Manu bitte Nya bitte arrivangara jiza Nya bitte bilawangara jiza Nya bitte budawangara jiza Nya kale jande wangara jiza Mode unda garang jiza Dandawam tu berain jiza Aartii Oromoo keessaa sirna gadaa odaa bultumee irrattis dhiichisaan abbaa biyyummaa mirga falmachuu hoggaa garaa baafatan. Oromoon goota hilaashii mirgasii gootee bilaashii mirgasii gootee bilaashii. Dhangaan dubartiin keessatti hin hirmaatin hin turu qabsoon hirmaannaa shamarranii hin qabne fiixanuma hin baanes jedhama. Kabajaa fi ulfina haadhaa fi abbaa qaamolee hawaasaa sadarkaa sadarkaan jiran akkasumas shamarraniif taasifamuu qabu mirriisa mana gorsaatii fi faaruutiin yeroo calaqqisiisan.
Hey!